Siif dhumateera gara fuulduraatti abbaa manaa kootii jaalallee kootii kaadhimaa kootii jettee viidiyoo qullaa mucaan ergite siif dhumateera. Na dhagaye anis hin beeku fuula kiyyoo hin beeku garuu jaalallee koodha kan jettuun amantii qullaa kee suuraa kaastee viidiyoo waraabdee dhiiraaf kan ergite ati siif dhumateera. Kana qofaa miti baay'een isaanii of ajjeesuudhaaf miira jibbisiisaa keessa jiru. Jireenya isaanii jibbaniiru maaliif qaama isaanii qullaa viidiyoo waraabanii namaaf erganiiru. Footoo kaasanii dhiiraaf erganiiru. Bilbilaan sagalee waraabanii miira walquunnamtii isaanii godhaniiru. Kanaaf baay'ee jireenyi isaan jibbisiiseera. Yeroo nagaa yeroo jaalalaa suuraa waliif erganii viidiyoo qullaa waliif erganiiru. Ergii wal lolanii gargar ba'anii suuraa fi viidiyoon sun kan ittiin wal sodaachisanii fi siqiqii keessa wal jiraachisan ta'eera. Ittiin qarshii wal gaafatu, ittiin waan barbaadan wal harkaa fudhatu. Facebook irratti gadhiisa jedhee ishee sodaachisa. Kanaaf waan inni godhe isin jedhu goota. Maaliif suuraa qullaa ergiteettaa fi viidiyoo qullaa ergiteettaaf waan ta'eef jechuudha. Yoo yaashamaa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutee nagaaf jaalalli Waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kaayyoon chaanalii kanaa odeeffannoowwan wayitaa viidiyoowwan barsiisoo jireenya fuula keenyaaf bu'aa buusan barsiisa sagalee Waaqayyootu isiniif dhiyaata. Taree haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya jaalalaati. Kabajamtoota obboloota koo seenaa nama barsiisu jennu tokko kan obboleessii fi obboleettiin tokko seenaa jaalala dabarsanii fi dhumarratti qarshii miiliyoona tokkotti siquu viidiyoo qullaa isheen kanaan dura ergiteef hin sodaachisee harkaa fudhatee isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Viidiyoo kana laayikii, koomentii fi sheer gochuun hin dagatinaa. Seenichi akkas ture. Namoonni maqaan isaanii ani amma waamuu hin barbaanne durbaaf dhiira ta'an kun baay'ee wal jaallatu turan. Isheen biyya Ameerikaa jiraatti, inni immoo biyya keessa jiraata. Baay'ee waan isa jaallattuuf jaalala isaaf qabdu ibsuun isheetti cima. Innis akkasuma ishee jaallata. Jaalala ajaa'ibaa waliif qabna turree jetti obboleettiin kun. Jaalala qofaa yoo osoo hin taane baay'een humnaa ol isa amanaa jetti. Baay'ee jaalala namatti toludha. Egaa jaalalli isaan waliif qaban hanga gaa'ilaatti wal fuudhanii ijoollee waliin horatanii jiraachuu ture karoorri isaanii. Obboleettiin kun baay'ee jaallattiini. Baay'ee amantiini. Baay'ee waan nama gaddisiisu garuu namni isin akkas jaallattanii fi amantan yeroo isin miidhu maaltu isinitti dhaga'ama? Baay'ee nama dhukkuba. Egaa baay'ee waan wal jaallataniif waadaa waliif gallaa qubeelaa kakuu waliif goonaa ittiin jedha. Isheenis itti waliif galte. Baay'ee waan isa jaallattuuf. Isa dhabuu hin barbaanne. Tole kakuu waliif gala jetteen isheenis. Kakuu kan isaan waliif galan garuu qaamaan miti yookaan wal bira jiraatanii miti. Viidiyoodhaan kan isaan akka kakuu walii seenanii fi gurbaan itti hime. Innis viidiyoo banaa isheenis viidiyoo bantee kakuu waliif gallaa jedheeni. Sababni isaa inni isheedhaan waanan si dhabuun natti fakkaataa jedheeni. Isheen immoo hamma kana utuun kakadhu akkamittan si dhiisaa jettiin. Utuun akkas jaalladhu akkamittan si dhiisaa jettiin. Innis yoos egaa dhugumaa yoo na jaallata ta'ee kakuu naaf galta taanaan atis viidiyoodhaan wal ilaalla. Qullaa keenya taanee viidiyoodhaanii si ilaaluun barbaadaa jedheeni. Isheenis hammuma kana na amanuu dadhabdee jettiin. Dirqama akkasitti waliif galuu qabnaa ittiin jedha. Yoo feete viidiyoo waraabii yoo feete laayivii bilbilii jedheeni. Innis viidiyoo iskiriin riikoordiidhaan waraabeera osoo isheen hin beekinii jechuudha. Iimoodhaan ture kan isaan viidiyoo walii ilaalan. Qullaa isaaf qullaa ishee jechuudha. Isa booda gurbaan maal jedhaanii isheedhaanii lamaan keenya iyyuu viidiyoo kooliidhaan wal ilaalaa. Kunoo wangeela qabadheen jiraa atis wangeela kee baasiitii jedhaan. Qullaa ishee ilaalaa har'a waadaa waliif galla jedheeni qubeelaa dursanii akka bitan godheera. Kanaaf atis qubeelaa kana wangeelarra kaa'itii anis qubeelaa koo wangeelarra kaa'een maqaa waaqaatiin maqaa wangeela kanaatiin atis kakuu kanaan walirra adda hin baanuu jedhee waadaa waliif galanii qubeelaa wangeelarraa kaasanii quba isaaniitti kaawwatan. Baay'een si jaalladha bareedduu koo achi galagalii as galagalii achi siqii as siqi jedheenii ilaalanii. Isheenis waan isa jaallattuu fi garraamummaan waan inni godhe jedhuun gootiif turte. Kun ta'ee torbee tokko booda garuu akka durii isaa hin bilbiluu yaada haara kaasuu eegale. Mana ijaaruu qabna jedhaani. Inni konkolaachisaadha baadiyyaa keessaa Ayizuzuu oofa. Ayizuzuun kun ni cabee balaan na quunname jedhaani. Mana hidhaa seentanaan jedhanii horii namaa miidheen qarshii 35,000tti tilmaamuu kaffalinaan jedhanii jechuun isheetti himee isheenis qarshii ni ergitiif turte.
Ergi gaafa waadaa waliif seenan iyyuu kaasee sababii garaagaraatiin lafa bituufanii mana gurguramu argadheera amma dallaalaa bira deemaan jira jedhaani. Isheen immoo jireenya ishee booriif waan yaadduuf hojii humna isheetiin olitti hojjetti. Kanaaf qarshii baay'ee argatti turte. Waggaa 2 kan hin guunne keessatti qarshii Itoophiyaa miliyoona 1tti siqu ergeeraafii jetti. Kanaa booda dhagaa seenaan baay'ee nama gaddisiisu kan inni eegale. Akka durii isaatti bilbilaan itti haasa'uu hir'isee baay'ee waan nama gaddisiisu ofiisaatii seenaa biraa keessa lixee waan jiruuf waan isheen hin beekne itti kaasuu eegale. Waan ani sitti hin himne hin qabaa, si dura mucaa qaban ture, haadha manaa kan biraa qaban ture, hiikeen amma ishee waliin keessi irra hin jiraa jedheeni. Isheenis bitaatti galee cinqii keessa lixuu eegalteetti. Nan dhufaa jetteeni jennaanis ani waadaa siif galeen ture garuu keessi koositti gammadaa miti. Amantii koos geeddaradheen jira. Kanaafi anaafati waliin fakkaannu jedheeni waan 100 meeqatti haasa'e. Mucaan sammuu ishee itti naannee waan jettu wallaaltee afaan qabatte. Kaayyoon kee maalidha? Ambar maatii koo dhiisee ofii koo dhiisee jireenya keenya booriif jedheen kana hunduma hamma kana gatii kaffalaa jira jetteeni lolatti kaaste. Innis tasa waan isheen hin yaadin tokko itti kaase. Cirumaayyuu sodaachisuun eegale. Viidiyoo kanaan dura yeroo waadaa waliif seenan sana kutee ediitii godhee kanan gadhiisaa jedhee ishee sodaachisuu jalqabe. Qarshii ergii kanaachi viidiyoo chan gadhiisaa ittiin jedha. Yoo dubbatte viidiyoo sana nan gadhiisaa ittiin jedha. Baay'ee humnaa ol ishee sodaachisuu eegalee haadha manaa isaa dura akka lubbuutti jaallatu cinqii keessa ishee gashe. Isheenis of ajjeesuudhaaf yaadeeraa jetti. Jireenyi na jibbisiiseera. Gamoo irraatti of darbadhu na godhaa jetti. Egaa namichis bilbila isaa cufateera. Iddoon inni jirus amma wallaalameera. Yeroo dheeraadhaaf ishee sodaachisee viidiyoo sana nan gadhiisa ittiin jedhee qarshii iddoo harkaa fuudheera. Hin dubbatinis dhoksaa kana hin dubbatiin jedhee yoo dubbatatee viidiyoo kana gadhiisaa ittiin jechaa ture. Egaa seenaan akkas kana fakkaatu hedduutu jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Xiqqaatee yoo xiqqaatee waliin fayyadnu yoo ta'e wal miidhuu keessa faayidaan tokkoyyuu hin jiru. Egaa dursanii of eeguun abshaalummaadhaan kana hundumaa caalaa garuu jalqabni ogummaa Waaqayyoon sodaachuudha. Namni hundumtuu waan facaase hammachuun isaa hin oolu. Yoo Waaqayyoon sodaannee jiraanne jireenya keenya immoo akka nama Waaqayyoon sodaatutti seeraan yoo qabanne naamusa yoo qabaanne baay'ee gaariidha jechuu barbaannaa. Galatoomaa ulfaadha. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.
kesan jirada ifa jireenyi koo